Yooyyaa harka fuune daawwattootaa fi jaallattoota hambaa shoo hundumaaf. Kun hambaa shoon qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu qophii sagalee birmadumaati. Subscribe godhaa, like, share gochuunis hin dagatinaa. Qophii keenya sagalee birmadummaa har'aa keessatti keessummaa jabaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya kun artistii lafaa dhufaa ogeessadha. Keessummaan keenya kun eenyu gaaffii jedhuuf keessummaa keenya kan nuti wal barru of beeksisuu isaatiin ta'a. Ayyee jalqabaa keessummaa gootee kabajjaa sitti na waamuu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Ani maqaan koo Abboomaa Aagaa Dabaloo jedhan. Abboomaan eessatti dhalate? Eessatti guddate? Gaaffii kanaa fi adeemsa guddinaa inni keessa darbe maal jedha Abboomaan? Ayyee gaaffii bareedaadha. Ani kanan dhaladhee guddadhee godina Matakkal naannoo Benishaangul Gumuz keessaa tokko kan taate godina Matakkalitti dhaladhee guddadhee akkaataan guddina koo akkuma dhalataa baadiyyaa tokkotti naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal ispeesifikaalii ganda baadiyyaa Somboo Siree jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhee jechuudha. Sadarkaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Somboo Sireettiin baradhee achiin gara Somboo Sireerraa fagaattee kan argamtu magaalaa Qorqaa bakka jedhamtutti deddeebi'ee kutaa 5 hanga kutaa 8 Qorqaattiin baradhee achirraan kutaa 8 ministirii ergaan qoramee gara ammas Qorqaarraa xiqqoo kan fagaattu kiiloomeetira muraasa fagaattee kan argamtu Gaalessa bakka jedhamtuttiin sadarkaa lammaffaa yookiin haayiskuulii hanga preparaatorii magaalaa Gaalessaattiin baradhee jechuudha. Hanga yuunivarsiitii deemutti. Oromoon Matakkal jiru gatii akka kaffalaa jiru hagam Oromummaa isaa akka jaallatu Oromoon Oromiyaa keessa jiru Oromummaa isaaf hubannoon yoo jiraate iyyuu haga Oromummaa Oromoo Matakkal jiru bilchinaa fi muuxannoo qabsoo jireenya. Gama sanarraa waan jettu qabda. Yaada bareedaadha. Dhugaa baay'ee natti tola. Ani gabaabumatti Oromoo Matakkal ibsuuf Oromoon Matakkal hiika biraan qabu. Nuti Oromoodha jechuun qofti gaafa laphee dhiibnee dubbachuu kan dandeenyu nuti Oromoodha. Yoo jenne qofa nu ibsaa jedhee yaada. Oromoon Matakkal ni beekama. Diina gidduutti guddachuun Oromiyaa keessaa baatee iddoo biraatti guddachuun mataan isaa Oromummaa keetti akka cimtu si taasisa. Nuti gaafa achitti dhalannee guddannu namni afaan Oromoo dubbatu kamiyyuu obboleessa keenya. Iddoo kamiyyuu dhufe namni afaan Oromoo gaafa dubbatu nuti haadhoo wajjin dhalatte jira miti haadhoo kan wajjin guddatte sitti fakkaata. Gaafa nama afaan Oromoo dubbatu argitu obboleessa kee kan wajjin guddatte sitti fakkaata. Nuti Oromoodha yoo jenne qofa nu ibsaan jedhaan. Tole. Mee Abboomaan maatii akkamii keessaa ba'ee maatii isaafoo mucaa meeqaffaadhaa obbolaawwan meeqa waliin dhalatee hawaasa keessattoo amalli inni argisiisu amala akkamii ture? Mee maal fa'aa taphachaa guddatee? Baay'ee bareedaadha. Dhugaa akkuma mucaa baadiyyaa tokkotti ani maatii qotee bulaarraa hin dhaladhe. Maatii nama 7 taanetti kan dhalanne ana malee daa'imman 6 na booda jiru jechuudha. Ijoollee na booda jiraniif mucaa fakkeenyummaa gaarii ta'e hanga yoonaatti kan guddadhe jechuudha. Malaan gaarii qabu keessaa fudhataniiti kan guddatan akkasittanis kan isaan gorsaa akka isaan wantoota tokko waan hamaatti akka hin galle waan badaa akka hin raawwanne gochaa gorsaati kan akka dirqama hangafummaa koo kanan ba'achaas ta'e jechuudha. Maatii koof hangafa jechuudha. Baadiyyaatti gaafa guddattu egaa duudhaa hawaasa naannoo sanaa duudhaa fi hawaasa magaalaa irraa fagaatee baadiyyaatti argamu kana akkuma sanatti guddatta. Even gaafa barattee iddoo biraa turtee deemtullee gaafa maatiitti deebitu hawaasichuma sana fakkaata waan ta'eef ani hawaasa keessatti nama baay'ee amala qabeessa yookiin kan hawaasni akka fakkeenyummaatti illee na kaasu dhugaa dubbachuuf kana yoon dubbadhe waan of tuulummaa yookiin waan asaalfachiisu hin qabu. Hawaasni ani itti keessatti dhaladhee guddadhe hundiyyuu akka dhalasaatti hundi hawaasni naannoo keenyaa dhugaa dubbachuuf akka mucaasaatti kan na laalu amala gaarii illee qaba hawaasa keessatti. Yeroo baay'ee amalli koo amala koo ibsuuf ani nama callisuu jaallatudha yeroo baay'ee. Callisuun filadhaan hin dubbadhu yeroo baay'ee waan baay'ee jechuun akkaatumatti itti guddateetu murteessaadha. Mana keessatti jiraamee akka itti guddattu
gaafa maatiin si dheekkamee akkati nama gurguddaa biratti naasofne gaafa si godhan mana keessatti akkatti hin dubbanne gaafa si godhani gaafa gabbaatu keessumaa guddinni dhaloota akka keenya irra ga'utti guddisni daa'immanii mana keessatti carraan siin kennamu akka haasoftu yookiin akka waa gootu yookiin ofii keetiin filannoo mataa keetiitiin akka waa hojjettu si eeyyamamu. Sun immoo hawaasa keessatti illee gaafa gabbaatu dhiibbaa mataa isaa qaba. Sanumaan guddadhe waan ta'eef dubbachuu gaafa hiriyoota kiyyaa wal argu garuu nan taphadha. Tapha nan jaalladha. Ani hiriyyummaatti tana manaa baay'eetti gaafa ol keessa jiraattu baay'ee sitti tola nan ittiin gammada. Mucaa baadiyyaa taate egaa wanti taphni si bashannansiisu waan tiksituufu bakkuma loon tiksitu sanatti waan taphatamu jira wanti shungulullee fa'aa mukatti taphattu jira dhoqqee tottolchitee irra. Keessumaa yeroo midhaanii ga'e kana walitti qabiinsi midhaanii yeroo ga'utti waan tapha shungulullee jette kana kaasuuf ijoolleen baadiyyaa mukkeen gurguddoo kanneen akka hoomii fa'aa harbuu fa'aa irratti biqilaan biqilu tokko jira kan lafatti hin biqillee of kan lafaa biqilee kan of hin dandeenye naannoo ani jiraadhutti laanqisoo waan jedhamu tokko jira sanafaatti rarraata. Mudannoo sanarratti jiru jira. Mudannoo jira sanarra. Mudannoo wayiitu jira kana yaadachiifte dhugaa dubbachuuf shungulullee kana mukatti tolchitee hidda lagaa murteetu muka guddaatti tolchiteetu sanarraa wal darbattaa dabareedhaan wal darbattee hiddi sun fagaatee as deebaa darbattaa namni irra taa'aa jechuudha hidda sanarra. Achiin guyyaa tokko wantoota taasise mucaan nurra guddatu jira yeroo sanatti. Hidda mukatti hidhamee jiru sana xiqqoo waan ta'een mureetu xiqquma tokko irratti hambisee hanguma nama tokko baachuu dandeessu godhee dhiiseera. Achiin mucaan tokko gaafa dhufee hidda sanarra yaabbatee akkas darbatamu gaafa fagoo deemu hiddi sun hin citaa mucaan lafatti kufee jechuudha. Mudannoon hin dagannee. Baay'ee si kofalchiisa waan sun yeroo sanatti taateen sun baay'ee nu kofalchiisa ture. Ijoollee shira hojjetan jiru ijoollee umuriidhaan sirra guddatan itti yaadanii gaafa itti bashannanu isaan itti bashannanu itti gammadu waan ta'eef piraankii ammaa kana jechuudha. Piraankii amma ijoollee piraankii gootu kana jechuudha. Kanaafuu waan piraankiin amma yuutuubii irratti piraankii jedhanii hojjetamu kana kaameeraa fi qindeessitoota kaameraatu dhibe malee keessatti guddanne jechuudha. Exactly nurraa eegale jechuudha. Nuti piraankii eegalchiise jechuudha. Dhuguma Oromoon addunyaa kanaaf waan hin kalaqne hin qabu. Waa hundiyyuu akka inni beekamtii ittiin kennamne malee akka inni kalaqaa sanaa ta'etti beekamtiin hin kennamiifi malee keessumaa gaanfa Afrikaa kana miti akka addunyaattu dimookiraasiirraa eegalee haga taphoota kanaatti addunyaan hundee ishee Oromoo irra ture jechuudha. Garuu amma kalaqa sanatti nuti abbummaa isaa itti kenna amma dhaloota amma jirutu itti kenna jedhee yaadaan. Teenyeetuma Oromoon kalaqa Oromoo irraa eegale Oromootu eegalchise garuu beekamtiin arganne jechuurra nuti irra amma jirru kun amma fakkeenyaaf wantoonni amma kaasne kun waan ammayyaanii dhufan kun piraankii fakkaatanii dhufan kun duuba taphaa nuti gochaa turre irraa eegale erga jenne taphoota sana immoo nuti teekinooloojii amma jiru kana fayyadamne yookaan waraabbii akka taasifamuuf gootee filaashbaakii yookiin filaashbaakii akka yaadan akka seenessu fakkeessite gurraachessitees dukkaneessite waraabdee akkasitti ture bara sana keessa kanatti ture. Oromoon mucaan baadiyyaatti dhalate tokko kana taphachaa as ga'e. Amma immoo warri magaalaa kana taphatu jettee yoo gaafa wal bira qabdu kompeer gaafa godhu namni inumaayyuu taphni kun duubaa dhufe achii dhufe ka'umsi isaa sana jedhanii dubbachuudhaaf icarroomu jechuudha. Namni afaan guutee dubbachuu danda'a jechuudha. Teenyeema yoo callisnee akkas ture jenne garuu warruma ammaa piraankii kana itti hojjechaa jirutu itti beekamtii horata booniif taanis. Sanumatu baay'ee nu dhabsiisee jedha. Egaa artiin Oromoo guddaadha jenneerra akkaataatti nuti qabannudha. Akkuma tu kaastee akka nuti itti kunuunsinee yookiin guddisuu kana caalaarra guddachuu akka danda'u gochuudha malee artiin Oromoo guddaadha. Garuu ammayyuu yaada lama jira. Yaada lama ol mormantu jira akka ilaalcha kootiitti. Yaadni tokko artiin Oromoo hin tuqamne kan jedhudha. Namni parsantii 25 iyyuu irratti hin hojjetamne. Guddaadhaa jennu iyyuu malee hin tuqamne artiin Oromoo kan jedhu yaadni tokko. Yaadni inni lammaffaa garuu namoonni artii Oromoo keessa jiran garuu artiin Oromoo qabamee dhuma yookiin nu jalaa dhuma jedhanii kan yaadan jiru. Bakka aayidiyaan qabamee dhuma yookiin jedhanii kan laalan jiru. Kamtuu artiin dhumeera nu jalaa dhumuuf jedha. Garee isa kamtuu immoo artiin hin tuqamne
jedhee konfiliikti gochuutti. Bal'isnee bakka lamatti qoodnee kaayuun keenyayyuu kan barbaachiseef kanumaaf jalqaba. Dhugaa dubbachuu fi akkumati bakka lamatti ilaalcha kee bakka lama gootee naa kaasteetti warreen gameeyyiin yookiin artistoonni buuleeyyiin artii Oromoo keessatti umurii isaanii guutuu umurii dheeraa dabarsan hanga sana dhamaanii hanga sana hojjetanii artiin Oromoo hin tuqamne warra jedhanidha isaan. Hanga sana gatii itti kaffalan. Gatii haga sana kaffalanii iyyuu artiin Oromoo ittuu hin tuqamne bakka inumaayyuu parsantii 25 ittiin hojjetamne warra jedhanidha. Warri aayidiyaa wal saamuu yookiin aayidiyaan kun jalaa hatamaa yaadni koo akkas fudhatamaa artiin Oromoo dhumuuf deema jedhanii yaadan warra amma lafaa dhufanidha. Dhugaa dubbachuuf. Kun immoo beekumsa dhabuurraa maddeen jedhan. Ilaalchaa nuti artii sanaaf qabnuutu gabbu'aa ta'uu isaarraa madda warra akkas jedhanii yaadan. Akkaan waan gaddisiisaadha kun dhugaa dubbachuuf taanaani. Asirratti wanti ani kaasee darbuu barbaadu tokko. Artiin Oromoo dargaggoota kanneen humna qabaniif kanneen ganaa fiiganii tabba baay'ee ba'uu danda'an. Garuu akka isaan tabba hin baaneef immoo teekinooloojiin waan hunda mijeesse kana yaadni nu jalaa hin dhuma. Aartiitu nu jalaa dhumuuf jedhanii yaaduun gan hin beekneef fiiguurraa fagoo miti. Kanaaf artistoonni Oromoo kanneen lafaa dhufaa akka Abboomaa fi hiriyoottan isaa kanneen tiyaatira Oromoo irratti hirmaachaa jiraniif kanneen bakkeetti jiran waltajjii argatan hundumaa irratti yaada wal jijjiiruu wal ijaaruuf wal utubuutu irra fulmaata malee artiin nu jalaa dhuma jedhanii wal qollifachuu fi wal danquun suni bu'aan inni buusu hagas mara hin mul'atu. Artistoonni Oromoo kanneen buleeyyii fi umurii isaanii humnaaf dandeettii isaanii itti cuunfanii lafaa tiraanspoortii yookaan immoo konkolaataa fi geejjiba argachuu hin dandeenye ga'anii aartii Oromoo guddisaa bona gan utuu hin jedhiin aarsaa meeqa itti kaffalaa qabsoo mata duree jireenya isaanii godhanii warreen fidanii garuu har'ayyuu aartiin Oromoo guddachuu dadhabeedhanii bu'aa yeroo isaan deeman arguun immoo nama dhukkubsa. Mee gaaffiin koo itti aanu Abboomaaf artistoonni har'a jiran carraan yookaan immoo yaanni nu jalaa dhumaa caalaa carraan isaan itti teekinooloojii addunyaan irra ga'e irra kanatti fayyadamuudhaan dandeettii isaanii guddisantu irra bal'aadha moo yaanni nu jalaa dhuma jedhanii artiirraa baqatanii taa'uutu irra jireessaan bu'a qabeessa nama godhattee yaaddate. Dhugaa dubbachuuf amma artiin Oromoo tarkaanfii tokko fuulduratti siqeera. Kanas haaluun hin danda'amu. Numaayyuu artii warra jaraa wajjin kompeer of gochuun gaarii miti ammatti. Kan keenya artiin Oromoo fuuldura tarkaanfateera. Kan ammoo jala murree andarlaayin godhee dubbachuun barbaada. Karaa muuziqaatiin haa ta'u, karaa fiilmiif tiyaatiraatiin haa ta'u, artiin Oromoo ispeeshaalii karaa muuziqaatiin isteeppii tokko fuulduratti tarkaanfateera artiin Oromoo. Warreen kana tarkaanfachiisan immoo warra open mind ta'anii artiin Oromoo ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Afee jira warra jedhaniitu gara fuulduraatti ol butaa jira. Karaa qajeelchummaatiin waa tokko qajeelchurraa madda waan ta'eef fakkeenyaaf sirbis adda gochuuf kan ture irraa xiqqoo fooyyessuudhaaf qajeelchummaa irratti waan hirkatuuf warreen qajeelchummaa irratti hojjetan yookiin daayirektingii irratti hojjetan artii Oromoo karaa muuziqaatiin jiru fuulduratti tarkaanfachiisaniiru hin jedha. Artistoonni keenya akkamitti addunyaa teekinooloojii kanatti keessatti fayyadamoo ta'anii artiin Oromoo hin tuqamne irratti hojjetamuu qaba jedhanii inspire ta'anii inisheet ta'anii keessa isaanii onnatanii hojjechuu qabu isa jedhuuf baay'ee ammatti hojii xiqqoo sa'aatii fi yeroo dadhabbii xiqqoodhaan waan guddaa hojjechuu yeroo itti dandeessu dhabni kun. Of mul'isuudhaaf hojii kee fuutee addunyaatti kennuudhaaf carraan isaa bal'aadha ammatti. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa garaagaraan jira. Amma kanatti yuutuubii irratti amma kan isaan gurgurachaa jiran. Gabaan amma dijitaayil ta'e dijitaayizeeshiniidhaan yuutuubii irratti kanatti ilaalamte galii keerraa argachuu dandeessu. Sana bira darbee tiiktookiin nu dhufeera. Amma immoo namoonni tokko sooshaal miidiyaa keessaa tiiktookii kana xiqqeessanii ilaalan jiru. Yookiin immoo qaama tokkoof yookiin shamarran qofaaf dabarsanii kan kennan faallee jiru tiiktookii. Maaliif tiiktookiin daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa xiqqoo keessatti ergaa guddaa kanatti dabarfattee keessaa deebitudha. Namoonni baay'een illee kan sirriitti fayyadamaa jiran tiiktookii waan ta'eef. Addunyaan kun numaayyuu boodarra gara tiiktookiitti deebi'uu ishee waan hin hafnedha. Akka kanatti. Kanaafuu artistoonni keenya carraa kanatti fayyadamanii
carraa sooshaal miidiyaa kana fayyadamanii hojii isaanii dadhabbii xiqqoodhaan waan guddaatti argachuu danda'u, hojii bareedaa keessatti hojjechuu danda'u, muuxannoo illee achi keessaa kan muuxannoo kan namoota biroo kan biyyoota biraallee ta'uu danda'a Oromoomsitee gara keetti fidatte kan Oromoon dhumu erga jenne artiin Oromoo baay'een tuqamne erga jenne kan isaaniirraallee baay'ee waan fudhannu hin qabnu garuu kanuma keenya san kanuma Oromoo san kan Oromoo kan dura ture san fuutee bifa ammayyeessuu dandeessu. Ammayyeessitee aadaa sanatu hin gadhiisi akka itti addunyaan si daawwachuu dandeessutti akka itti waan yeroon isaa barbaadu fiddee dhufuu dandeessu ammayyoomsitee waan Oromoo sana fiddee as keessa namoonni hunduu akka ilaalan carraa guddaa bantaaf jechuudha. Atillee irraa fayyadamtaa jechuudha. Ayyee abbooma dhimma miidiyaalee fi aartii Oromoo kana gaafa kaasnu keessumaa waa'ee tiiktookii kana har'a irra jireessaan sekendoota muraasa keessatti ergaa guddaa kan ittiin dabarsitu tiiktookii. Akkasumas immoo barumsa guddaa gochaan qofa kanneen barsiisan yookaan kanneen sagalee hin qabne sagalee maleessa ta'anii sochii qaamaa yaada sochii waliin qofa kanneen barsiisanii danuutu jiru. Inumaayyuu gama Oromootti gaafa dhuftu ol guddattoonni teeknooloojii Oromoo keessatti hirmaachaa kan jiru parsantiin irra jireessaa daa'imman yookaan umurii dargaggummaarra kanneen jiranidha. Wanti ani taajjabe tokko garuu kanatti sirratti waa akkati jettuuf si affeeruu barbaadu tiiktookii kanarratti waan of harkaa qabu namni gaariif gochuu caalaa yeroo itti wal arrabsu gama kamiinuu jechuudha. Gama aartiitiin, gama afaaniin, gama amantaa, gama gandummaa, gama dhaabbilee siyaasaa qooddachuuti. Gaafa inni wal arrabsu, gaafa inni wal xiqqeessu argita. Irra jireessaan kan argamtu isa kana. Agam aartii Oromoof miidiyaalee hawaasaa kana fayyadamuun wal arrabsuu, wal cabsuu fi wal xiqqeessuun hagam aartii Oromoo keessatti bu'aa buusa jettee yaaddame. Bu'aa ni qabaataa gamanumaayyuu. Maaltu jira seeta asirratti waatu jira tiiktookii irratti. Tiiktookii haa ta'u feesbuukii sooshaal miidiyaa ma jiran kanarrattu waa tokkotu jira. Innis maalidha? Hordoftoota horachuu waan jedhamu tokko jira. Karaan itti hordoftoota horattu immoo karaa lama. Karaa lamaan kana keessaa inni tokko waan gaarii gochuudha. Inni lammaffaa waan hamaa tokko waan gadhee tokko goote hordoftoota of jala yaasuu dandeessa. Maaliif si hordofu? Warri si hordofan sun waan ati jette dhaga'uuf warri waan gadhee ati goonaan si hordofan namaayyuu isaan sun gaarii miti. Namoonni sun nama akkamiiti jettee yaaduun sitti ulfaatu. Waan gaarii otoo hin hojjetin namni akkamitti akkasii hordofuuf bitaa nagalana. Ani kan gaaffii natti ta'u namni tokko gaafa nama arrabsu hordoftoota horata. Namoonni isa jala jiran sun hordoftoonni sun arrabsitoota jechuudha karaa biraatiin akka nu wadhu. Isaanis karaa isaanii nama arrabsaa oolu jechuudha jechuudha. Mana barumsaa hammeenyaa warreen galuuf fedhii qaban. Isaaniyyuu sooshaal miidiyaa mataa isaanii irratti nama arrabsaa oolu jechuudha. Yookiin arraba kana shaakalaa oolu na jala jechuudha. Yoon fakkeenyaaf nama arrabseen hordoftoota horadha jedhee yaade anarraa arraba kana shaakalanii deemanii nama biraa arrabsuuf ta'uu ta'a. Karaa inni lammaffaan waan gaarii waan adda ta'e tokko waan ispeeshaal ta'e tokko hojjettee hordoftootatti horattu jira. Kanaaf isaan kan adda baasnee ilaaluun gaariidha. Hordoftoota horachuufan hojjedhamu hojiin hojjedhamu hordoftoota horachuufan hojjedha kan jedhu kan adda baasuun gaarii. Ati hojii gaarii hojjetteenaan hin barbaadin hordofaa. Namuu dhufee si hordofa waan ta'eef. Atuu gaafachuu hin qabnu dhufee si hordofa namni. Kanaafuu isa kana adda baafnee waan gaarii hojjennee waan Oromoon qabu hojjennee teeknooloojii irratti finnee kanatti jira jettee agarsiifte namuu sin hordofin. Namni lama sadii si hordofnaan gahaadha. Bu'aa argachuu irratti waan jedhu waan carraaqqii boodanuma dhufa ni argatta. Namoonni sadii har'a yoo dhufan namoonni gaariin sadii ammas karaa biraa dhufuu danda'u itti daddabalamaa dhufanii akka itti carraa itti galee argachuu dandeessu horachuu dandeessa waan ta'eef ishee kan adda baasnee ilaaluun gaariidhaan jedha tiiktookii irratti haa ta'u sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti hordoftoota qofaaf deemna yoo ta'e bu'a qabeessummaan keenya baay'ee miti fagoo gahuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu waan Oromoon qabu karaa aartiitiin gama sooshaal miidiyaa kanatti finnee achi keessatti finnee namni fedhe nyaatu fedhe nyaatiin dhiyeessiifate waan dhiyeessu waan gaariidha jettee dhiyeessita taana abbaan itti amane haa nyaatu haa fayyadamu ati dhiyeessi waan gaarii garuu waan gaarii ta'uu qabaadha kanan jedhu. Fiilmii afaan Amaariffaa tokko akka hojjetteettu anis quban qabaatis kaasteetta. Inumaayyuu artistoonni Oromoos ta'e hawaasni Oromoo
dorgomaa warreen ollaa yookaan gama kaaba gama aartiitiin akka hin taane waan jedhu tokko kaastee jirta. Bifa dorgomaatiin of dhiyeessuun Oromoon waan guddaa qaba erga jenne waan Oromoon of harkaa qabu hin tuqamne iyyuu artistoonni buleeyyiin erga nuun jedhanii kan ofii caalchisanii hojjechuudhaaf maaliif hin carraa qabu? Tokko ittiin sii dabala. Gamanumaan ati afaan Amaariffaan gaafa hojjette muuxannoon achi keessatti ati argatte aartii Oromoo irra caalee ni mul'ata moo? Aartii Oromoo keessa hojiiwwan amma jirantu sanarra caalee mul'ata. Kamirraa irra muuxannoo argatte? Gaaffii bareedaadha kunis. Ani kan Oromoo wajjin waliin madaalchisu. Maaliif jennaan wanti guddaan ati hubachuu qabdu warreen kaabaa yookiin warri ollaa kun koppii peestii hojjetu. Waan mataa isaanii ta'e tokko guddaan qaban. Fiilmotuma warra faranjiirraa gara isaaniitti naannessanii seetingii isaa yookiin yoomessa isaa yookiin baardaanitti yookiin goondaritti waa finfinnee gaazelaatu beektaa achirratti waan baay'ee hojjetameera. Achitti seetingii isaa yoomessa isaa yoomii keessatti kan jedhu qofa sirreessite iskiriiptii sirreessite gara gaazexaan isaaniitti deebisuu malee waan mataa isaaniitti akka hin qaban. Aartiin Oromoo lafaa tuqamee itti hin bu'amne parsantii 25 gaafa siin jedhu akkamitti kanaa hin dorgomta. Ati kan mataa keetii qabaattee koppii wajjin akkamitti dorgomta? Artifishaal waan ta'e wajjin akkamitti dorgomta? Orjinaal waan ta'e qabda erga taate artifishaala wajjin dorgomta. Orjinaalumaa yoo dorgome irra filatamaadha yoo ta'e. Kanaafuu aartiin Oromoo orjinaala kan mataa isaa hojjeta Oromoon. Irratti hin hojjetamneedha malee Oromoon kan mataa isaa hojjetee hin fixu. Waan mataa isaa qabu jechuudha. Kanaafuu wal dorgomsiisuu hin qabu. Hin dorgomuu iyyuu hin qabu isaanii wajjin. Addunyaadhaan dorgoma Oromoo yoo dorgomu. Fiilmota Turkii Hindii wajjin dorgomuu qabu. Isaan iyyuu koppii nurraa koppii waan godhan natti fakkaatan. Fakkaataa yoo ta'e wantoonni mul'isan jiru tiyaatira Oromoo keessatti. Tiyaatirri Giriik irraa eegalamee jedha akka seenaatti. Giriik kan eegaltee tiyaatira karaa mana amantaa kan jedhu jira. Wantoota garaagaraa eegalte jedhama tiyaatira. Afoolli isaan achitti ittiin hojjetan sun garuu Oromoo keessa jira. Kanaafuu aartiin Oromoo aartii kamiyyuu ni dursa. Kana ija guutee dubbachuu hin danda'a dhugaa dubbachuu. Aartii saba kamii biyya kamii? Hin dursa. Iyyuu? Hin dursa. Sadarkaa barreeffamaa irratti barreeffamee lafa hin teenye qopheessuu jedha. Qindeessuu fi sana tafa. Taatoowwan bilchina qaban. Itti fiduutu hafe. Itti fiduutu hafa malee aartiin Oromoo guddaadha. Ammallee nu wajjin ta'uu hin dagatiina. Qophiin keenya itti fufa. Abboomaan aartiiwwan Oromoo keessatti qooda inni fudhate fiilmiiwwan meeqa hojjete tiyaatiroota meeqas immoo dhiyeesseera. Achi keessatti muuxannoof mudannoon isaa maali? Mee walumaan haa dha'u. Haa ta'u gaaffii gaafatamuu qabudha. Amma dura gara fiilmii afaan Oromootti hin dhufne fiilmiin hojjenne fiilmiin afaan Oromoo hojjetamaa jiru tokko jira kan hin baane amma hojjetamee hin baane achirratti dorgomee iskiriinii irratti ilaalamteeti kan fiilmii hojjechuuf gaafa kasti godhamtu oodiishinii waan jedhamu jira. Oodiishinii fudhattee namni kun bakka kana ni madaala jedheeti abbaan fiilmii sanaa daayirektarii kan si filatu jechuudha. Oodiishinii fudhannee waan hundayyuu xumurree bakka wayiitti kasti godhame agriimentii erga mallatteessinee booda achiin waan nuti hin beekne anaa fi hiriyoota nama lama taane fiilmii sanarratti kasti taane agriimentii mallatteessinee hundayyuu hojii eegaa turre. Achi booda garuu gaafa laallu daayirektarri biraa jijjiirame iskiriiptiin hunduu jijjiirame kanaafuu nama biraa bakka buusee waan jedhamu dhageenye. Iskiriiptiin nuti irratti filatame sun hin hafe akka hafeetti godhame nama biraa akka feelte. Fiilmiin hojjetamaa jira. Siinii nuti irratti filatame sun garuu akka jijjiirameet. Daayirekteeratu jijjiirame moo? Daayirektaratu iskiriiptii jijjiirame. Barreessaanis daayirekterichuma? Lakki Daayirektarri nama biraadha. Daayirektarri Barreessaan nama biraadha. Barreessaan iskiriiptii sana nama biraadha. Addunyaa kanarratti garuu waa tokkotu jira. Iskiriiptii nama tokkoon barraa'e daayirekteeroon 2-3 fiilmoonni hojjetanii jiru. Fakkeenyaaf fiilmota Raashiyaa. Iskiriiptii nama tokkoon barraa'e tokkotu jira. Garuu daayirekteerota 2 hojjetame. Addunyaa irratti daayirekteerota 2 hojjetame fiilmichi barreeffamni isaa, gochi isaa, diyaaloogiin isaa tokko ta'e kun inni tokkoof baay'ee jaallatamaadha.
Fiilmii lamatu hojjetame. Fiilmii lamatu daayirektara lamaan hojjetame. Iskiriptiin tokko gabu. Okay. Baay'ee jaallatamaadha. Inni tokko garuu sadarkaa giddu galeessaa irra jira. Hundeerraa garuu iskiriptiin hin jijjiiramne. Daayirektarumatu itti jijjiirame. Daayirektaratu jijjiirame malee. Ati garuu kanatti naa kaasaa jirtu tokko iskiriptii ma jijjiirame. Daayirektara haaraatu dhufee iskiriptii sana jijjiiree jedhama. Daayirektara barreessa itti kennaa barreessaan daayirektaratti kennaa daayirektarichi immoo jijjiiree iskiriptii isa jijjiiree siinii nuti irratti kasti isaanii sana keessa hambiseedha kan jedhamu. Kana garuu guyyaa tokko namuma barreessuma sanaa wajjin qaamaan wal dubbisuu hin danda'ama. Gaafachuus hin dandanya. Sanaan fiilmii Oromoo keessatti afaan Oromoo keessatti hin hirmaanne siin jechuu barbaadeen amma dura gara fuulduraatti garuu hin hojjenna rakkoon hin jiru. Aartii Oromootti ka'umsa kan naa ta'e kaa fedhiina keessa jiru akka hin baasee agarsiisu kan naa taasise gara Finfinneetti hin dhufe. Gara Finfinneetti hin dhufe. Finfinnee dhufee akkuma tureen garee ijaaramee jiru tokko wal bare. Garee qindaa'aa, garee tiyaatiraa. Garee tiyaatiraa tokkoon argadhee. Tiyaatira afaan Oromootti gaafa dhuftu tiyaatiroota 3 irratti kana hirmaadhee. Asuma magaalaa Finfinnee giddu gala aadaa Oromootti tiyaatira 3 marsaa 3 garee kalaqaan entertainment irratti tiyaatiroota afaan Oromoo 3 isaanis maqaa kaasuun ni danda'ama. Tiyaatirri inni jalqabaa eenyummee kan jedhu. Eenyummee aadaa fi duudhaa uummatichaa irratti kan hojjetame. Hawaasuma Oromoo jiruuf jireenya hawaasa Oromoo keessa jiru irratti hojjenne. Achi keessatti abboomaan qooda akkamii qaba yoo naan jettee tiyaatira jalqabaatis. Tiyaatira koo jalqabaati yeroo achitti hirmaadhu. Kooresii yookiin garee keessan ture. Garee bakka lamatti qoodamee tapha taphatutu jira. Taphoota durii kan. Hibboon teetee fa'aa, hibboo fa'aa. Akkasitti taphatamu. Hibboo teenaa. Yaa santu jira. Garee sana keessaa garee tokko keessan ture jechuudha. Jimmaa jimmitee hibboo. Jimmaa jimmitee fa'aa ture. Sana fa'aa taphachaa tiyaatira sana keessatti kan mul'ate. Achirratti ani diyaaloogii tokko qofaan qaban ture. Achitti hibboo tokko diyaaloogii tokkoon dubbadha. Garuu guutummaa tiyaatirichaa wajjin jalqabaa hanga dhumaatti hin tura. Tiyaatirri lammaffaa. Tiyaatirri waan waltajjii irratti uummanni fuuldura odeensii yookaan immoo daawwattootaatti waan gaggeeffamuu fi akka iskiriptii fiilmii seentee waan baatu miti. Akkasuma. Jalqabnaan haga dhumaatti isteejirra jirta yookaan immoo waltajjii to'atteetu jirta. Simboo itti horta. Tiyaatira sana miidhagsita. Akkasi. Tiyaatira sanarratti waltajjii guddaa argate nama daawwataa baay'ee argate baay'ee. Tiyaatirri jalqabaa gareen kalaqaan hojjete sun galmii guuteeti kan daawwatame. Baay'ee nuti illee itti gammannee kan hojjenne tiyaatira jalqabaa keenyaati. Tiyaatirri lammaffaa gola maraattota. Gola maraattota egaa hospitaala Maanuweelitti yoomessisaa hospitaala Maanuweeli. Maraattonni kun maalirraa maraatan kan jedhus ergaa mataa ofii qaba. Ergaa gurguddaa. Ani achi keessatti maraataa tokkoffaa ta'ee hojjete. Maraattota 9 jira. Maraattota 9. Maraattota tokkoffaa. Dhugaarraa maraate. Nama dhugaa dhabee maraate. Nama haqa isaa dhabee maraate. Hunduma tokkos keessa jira. Uummata diida kana yoo fudhatte nama dhugaa isaa dhabee maraate keessa jira. Dhugaa. Kanaafuu nama dhugaa dhabee maraate muriidhaan ga'eessa nama ta'e nama muriin 65 ol kan jirudha. Akkas ta'een hojjedhe. Mana murtiin jedhan ture irra deddeebi'e. Warreen mana murtii dhaggeeffadhaa. Mana murtii. Mirgi walii jennuu akka kabajamu jedhan ture. Maraattee jechuudha. Innis baay'ee bareedaa ture. Walii maraattota baay'ee bareedaa ture. Kan ispoortiirraa maraatee jira. Kan jaalalarraa maraatee jira. Shirumamma jiru kana ispoortii fakkeenyaaf dandeettii guddaatu qabdu. Olompikii keessaa maal keessaa nama dhabuu keetiin bakka yaaddatuun gahii haftee mucayyoo maraattee tokko jira. Isheen guyyaa hunda ni fiigdi. Ispoortii jetti irra deddeebite. Hin fiigdiin qophoofti. Booksii fa'aa nama rukkutuu haa jetti maal jetti. Kan jaalalarraa maraattee jirti riyyaa ishee irraa kan riyyaan ishee dhiisee yookiin waan ta'e taate maraattee jirti. Qabxii yuunivarsiitii jalaa yookiin yuunivarsiitii irraa ari'amtee kan maraattee jirti. Daldalaan tokko jira. Daldalaan yeroo hunda waa bitee gurguruu barbaadu jira. Innis akkasuma kasaaree yookiin gabaa keessaa ba'eeti kan maraate. Na yaadadha ijoollee yeroo sana gaazexeessaan tokko jira baay'ee. Ati illee akka abdii muranne gaazexeessaa hojii gaazexeessummaatti jirtan si'a.
gaazexeessaan sun oduu hangafoota irra deddeebi'u oduu dubbisu artistiin maraatee jira waajjira muuziqaa isaa jala hatamee achi keessatti. Tiyaatira kana cidhi isaa gabbaaftee kan jenne iddoo biraattis mul'achuu waan danda'uuf iddoo biraatti agarsiifamuu waan danda'uuf carraa argatee namoonni iddoo biraatti akka daawwataniif kanarra ibsuun barbaadu. Tiyaatirri kunillee kan garee kalaqaaniiti. Gamanumaan garee kalaqan entertainment isin galateeffachuu barbaadu. Dadhabbii bu'aa bahii fi quuqama hawaasa keessa jiru bifa kanaan gabbaastanii mul'isuu keessaniif galatatu isiniif mala. Hojiin caalu immoo isinirraa eegama. Jabaadhaa itti fufaa isinii jenna. Nuyi qopheessitoonni Ambaashoo. Daawwattoota keenya haasaan keenya itti fufeera. Isin suur-sagalee kana haga dhumaatti daawwachuu hin dhuffinaa. Waa hedduurraa barattu, ittiin bohaartu, ittiin bashannantu. Beeksisa gabaabaa booda walitti deebina. Hayyee abboomaan tiyaatiroota irratti hirmaate lama nuu kaase fiilmii afaan Amaariffaan hojjete tokko nuu kaase mudannoowwan inni waltajjii irratti qabu keessaa mee kan nama bohaarsa yookaan immoo nama gaddisiisa. Baay'ee bareedaadha. Mudannoon kun garuma kalaqaan kana keessatti waan mudateedha. Tiyaatira marsaa sadaffaa utuu jedhu kanan kaasiin dura darbe utuu gaafa agarsiifnu akka carraa ta'ee keessummaa wayitu ture. Keessummaa waltajjii kanaaf affeerame. Affeeramuun isaa egaa dandeettii wayiin qaba, dandeettii adda ta'e, taalentiin qaba jedheetu dhufeera. Taalentii kana nama tokko mucaan taalentiin qabatee dhufe kun. Taalentii nama qabu kana immoo abboomaan haa dubbisu waltajjii irratti. Akka nama sagantaa geggeessuu ta'ee abboomaan nama kana haa dubbisu jedhamee ijoollumti garee kalaqaan murteessanii ayyee tole rakkoon qabu jedhee dandeettii isaa mucaan qabatee dhufeera. Dandeettii jechuun taalentiidha waan jedhu qabatee dhufeera. Ayyee jedheetiin gara waltajjiitti ba'a. Dura bakkeetti gatee irraa dubbannee irra mucaa wajjin natti agarsiiseera. Taalentoota sana xiqqoo natti agarsiiseera. Taalentiiwwan sun kanuma nutuu beeknudha. Namoonni nutuu gochaa turredha. Taalentiidha jedhamee kan dhufamu sun. Gareen kalaqaan qindeessitoonni waan kana waan gulaalan natti hin fakkaatu. Gaafa sana jechuudha. Dandeettii isaas hin laallee, taalentii sanas hin laallee, callisanii waltajjiitti ol baasan. Bakka daawwataan jirutti yaadiga. Daawwataan galma keessa jira. Namichi dhufeera. Tiyaatirri immoo fuulduratti waan mul'atuuf. Tiyaatira booda kun. Tiyaatira hojjennee erga baanee booda. Paakeejii tokko kun. Ispeeshaal taalentiin kun paakeejii tokko tiyaatira taanee kan dhufudha. Achiin mucaa taalentii qabu kana fuudheetti waltajjiitti ol baasa. Gaafa achi ol fuudhee baasu dandeettii isaanii tokko dandeettuma baay'ee ispeeshaal ta'edha. Sagalee isaa qallisee akka daa'imaatti dubbachuu furdisee bakka daa'ima nama biraa ta'e akka haasaa namni guddaan kun dandeettii guddaadha. Baay'ee dandeettii akkeessuu qaba. Dandeettii akkeessuu qaba. Imiteetii waan jedhan kana imiteeshinii kana. Akkeessee dandeettiin isaa inni itti aanu taalentiidha inni fidee attiraakshinii waan fiiziksiin jedhu kana isa nuti dur waan mataa ittiin filatan akkas filattee waraqaa kukkuttee teebilirra goote meedoon maal jennaan nuti waa ittiin mataa filatan kana. Filaa kana waraqata as ciccirtee as goote filaa sanaan rifeensa kee filattee akkas gaafa akkas qabdu atiraakti godhe maagineetii intinii sana agarsiisa. Akkas godheetu waraqaa cicciree teebilirra godhee mucaan mataa filatee achiin ayyee dandeettii taanuu wajjumaan kan daawwannu taa'ee kabajamtoota daawwattoota keenyaa jedhan waaw jedhan ture maayikee ofitti qabee achiin innis filaa isaa akkas godhee maagineetiin sun waraqaa sana harkisee waan kana namni waltajjii keessaa hunduu beeka. Gocha kana gochaa ture namoonni. Achiin dandeettii keessumaa umurii ijoollee keessummaan gungumuutti ka'e namni jechuun kun dandeenyu nutti qoosu maaf nutti qoosu maal jedhanii odeensiin keenya gungumee jechuudha. Achiin nan bu'ee ani waltajjii deebisne waltajjii dafnee waltajjii irraa baanee achiin gaafa galee mana ga'ee feesbuukii ilaalu namni wayii warri kalaqaan garuu dandeettii addaa jedhanii maaf nutti qoosu maal waan jedhamu poostii wayiin argaa namoonni beekurraati poostiin. Mucaan nama dandeettii addaa qabu dubbise sun garuu waaw irra deddeebi'ee waaw jechaa ture waan adda maal argeeti laata waan jedhu waan argee. Kun mudannoo ture jechuudha. Mudannaan baay'ee inni ta'e. Tole guddaa galatoomne. Abboomaan godina Matakkalitti akka dhalate nu kaase. Carraa afaan Oromootiin barachuu
dubbisuu fi barreessuu mana barumsaatti hin arganne. Haa ta'u malee har'a garuu aartii Oromoo keessatti nama qooda mataa isaa ba'achaa fiixaan baasuuf nama carraaqudha. Mee kanneen afaan Oromoon barachaa guddattan carraa kanarraa itti fayyadamuudhaan gama aartii Oromootti seenuu guddisuu aartii Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuuf gatii baasuu akka qabdan yaadaan immoo dhaamsa kooti. Aartiin Oromoo bifa amma deemu kanaan bifa iskiriptiin barraa'ee haqamu taatoon walii galtee raawwatee deebisamee jijjiiramu kana itti fufee deemuudhaaf haamilee lafaa dhufaa artistoota keenyaaf akkamii maal fakkaata? Gamanumaan aartii keessa shirri hin jira. Shirri jiraachuusaa immoo tiyaatira isin hojjettan gola maraattotaan ilaalleerra. Fiigicharraa shiraan hafee dirree dorgommii keessaa kan ba'e maraata. Muuziqaan hatamee. Muuziqaan jalaa hatamee, iskiriptiin harkaa hatamee kan maraata lakkoofsa hin qabu. Walumaa galattuu golli Oromiyaa hundumtuu warra dhugaa dhabee dhugaaf maraatee guutamteetti. Mee aartiin Oromoo maraattota kana aartiin fayyisuu ni danda'amoo itti fufee isaan maraacha laata? Gaaffii bareedaa akkaan bareedaadha. Anis kan hin kaasuu barbaadaa ture kan. Aartiin Oromoo shiraan guutameera. Kana namni kamiyyuu shiraan qabu jedhee anaan dhufee na mormuu ni danda'a. Yoo ragaa qabatamaa qaba. Shiraan qabu jedhee namni dhufee na mormuu danda'a. Ani garuu qabatamaan piraaktikaalii waan lafarratti arge aartiin Oromoo shiraan guutamuusaa takkarra lamarra yeroo sadii argeera waan ta'eef jechuudha. Akka kanatti itti fufee yoo shira kanaan guutamee itti fufa ta'e inumaayyuu namoota baay'ee gola maraattotaatti maka'ee yaadaan. Kana kan fayyisuu danda'u shira kana kan hambisuu danda'u garuu nuumadha. Warruma shira sana argetu shira sana hambisuu danda'a jedhee yaada. Maaliif aartiin Oromoo akka wal beekumsaatti akka gandaatti akka hunduu akka wal beekutti wal waamuun anaaf ana baay'ee na gaddisiisa. Maaliif ani nama lafa Oromootti illee dhalatinidha. Nama lafa Oromiyaatti dhalatinidha. Gaafa shira kana argu garuu baay'een kolfa nan gaddas. Nan gadda garuu namoota akka shira kana raawwatanitti baay'een kolfa. Maaliif nuti gaafa dhufnee ani namni afaan Oromootiin hin baratin qubee afaan Oromootiin hin baratin aartii Oromoo keessatti qooda fudhachuun qaba. Gahee koo ba'achuun qaba. Aartii Oromoo keessaa qoodachuun qaba jedhee namni dhamaatee gochaa jiru tattaafachaa jiru kun gaafa shira sana argu baay'ee natti dhaga'ama. Namoota sanas nan taajjaba. Baay'een isaan madaala jechuudha. Namni gaafa dandeettii namaa ilaalee dandeettiidhaan waa hojjechiisu bareedaadha. Akka ol beektutti, akka gandaatti, akka wajjin baratte, akka wajjin guddattetti ol waamta yoo ta'e hojii sanaaf bu'a qabeessaa miti. Bu'a qabeessa illee hin taatu. Kanaafuu shira kana fayyisuun gahee hunda keenyaati jedhee yaada. Gahee miidiyaas miidiyaan irratti dubbachaa jiru kun iyyuu gahee mataa isaa ba'achuu qaba. Shira kana hambisuuf jechuudha. Kanaafuu aartiin Oromoo akka amma deemaa jirutti qulqullatee shirarraa bilisa ta'ee afoola aadaa uummatichaa seenaa duudhaa uummatichi qabu baasee gara fuulduraatti hojjechaa yoo deeme fagoo guddachuu danda'a. Ammallee guddinarra jira guddachuu illee danda'a. Garuu dhaamsan dhaamuu barbaadu shira aartii Oromoo keessa galee kana namni dhaabbatee ofaa ilaaluun jedha. Namoonni amma dura otoo hin beekinis ta'e beekaa waan kana gochaa turan dhaabbatanii of ilaaluu qabu jedhee yaada. Barreessaan akka barreessan fiilmii aktariin yookiin taatoon fiilmii tokko akka taatoo. Taatonni illee agasmaraa dhiibbaan qabanii namoonni taatoo sana filatan iskiriiptii oodishinii kennanii namoonni filatan dhaabbatanii of ilaaluu qabu jedha. Weellistoonni illee hanga danda'an aadaa uummatichaa barreessaa achiin isuma sana baasanii gara salphaatti jijjiiraa oolu. Qajeelchitoonnis seenaa uummatichi qabu aadaa uummatichi qabu kan gola Oromiyaa hunda keessa jiru iyyuu baasaniiti kan isaan hojjechaa jiran ammatti bareedaarra jiru. Garuu warri gama fiilmii fi tiyaatiraan jiran garuu ispeeshaalii fiilmii fi tiyaatira keessa namoonni jiran dhaabbatanii of ilaaluu qabu jedhan. Hamileen lafaa dhufaa, hamileen dargaggootaa
akka hin cabne itti haamilee hortee aaraa dandeettii qaban. Kanneen lafaa beekamtii hin qabne kan namni biqilaa jiran nama lafaa dhufaa jiran kan fuutee wal argaa namni sooshaal miidiyaadhaan wal beeka wal dubbisee namoota dandeettii akkasii irratti qabdan na dubbisaa hin jedhame namni achumaan yeroo namni isa dubbisu isaaniin fuudhee ilaalee waltajjii irratti isaa ta'u ilaalee dandeettii isaanii taatummaa qabamoo barreessuu qabamoo baacoomoo maal hojjechuu danda'a namni jettee ilaalte fuutee ol fiduu danda'uudha qabdaan jedha. Warri itti dadhabanii asiin gahan kun amma nuufaa deemuu danda'u dhugaa dubbachuu. Artiin Oromoo ammayyaa'uu qaba gaaf jettu namoota sammayyeessaa deemuu danda'u qabda. Kanaafuu isaaniif dhaamsa akkasii hin qaba. Shirrii jira ani kana ija guuteen dubbadha. Shirrii artii Oromoo keessa jira. Kana yeroo kamiyyuu carraa argadhe hundatti nan dubbadhaa jechuudha. Kana kan dhaamsi kun. Shirri artii Oromoo keessa jiru akka jirutti ta'ee artistoonni Oromoo kanneen dhiyoo yookaan immoo lafaa dhufaa jiran kuni dhalaa ta'u dhiira gama taatoowwaniin haa ta'u gama script writing yookaan immoo barreeffama fiilmiif qopheessuutiin haa ta'u gama editaroota yookaan immoo gulaaltota suur-sagalee sanaan haa ta'u ijoolleewwan kanaaf warreen bakka qaban warreen dhageettii qaban haala akkamii mijeessuu qabu. Isaan lafaan dhufaa kunoo akkamitti waltumsanii aartii Oromoo keessatti hundee isaanii gajjabeeffatanii aartii Oromoo itti fufsiisuu qabu jettee yaadda? Gaaffiin kunis gaaffii baay'ee namatti toludha. Namoonni dhageettii qaban yookiin nama dura beekamtii qaban warreen lafaa dhufoo kanaaf carraa gurguddoo uumuu danda'u. Fakkeenyaaf barreessaan gameessi tokko barreessaan iskiriiptii barreessu tokko barreessee namoota fedhii qaban ijoollee lafaa dhuftu kana fuudhee viidiyoo gabaabduu tokko irratti ijoollee kana mul'isuu ni danda'a. Ijoolleen har'a viidiyoo tokko irratti mul'atan kun immoo onnatanii namoonni biraa immoo hojii biraatiif barbaaduu danda'u. Namni biraa nama kana iskiriiptii kana nama hojjete kana taatoo kana ilaalee bakka kanaaf nama kana nan barbaada jedhee namni barreeffama barreessa waraqaa qabu tokko nama kana fudhachuu danda'a. Kanaafuu carraa uumeef jechuudha miti darbee immoo hanga danda'ametti namoonni dhageettii qaban Oromoo keessaa namoonni dhageettii qaban garee jabaataa yookiin artii Oromoo tokko jira miti akkuma waldaa barreessitootaa maal jedhan kana waldaan jabaataa tokkotu jiraate yookiin akaadaamiin ni jira. Taalentii piroomooshinii kan jechuudha. Piroomooti kan godhu kan beeksisu taalentii piroomooti kan godhu. Ijoollee piroomooshinii godhee piroomooshinii irratti hojjetee dandeettii isaatiin dipaartimentiin qoode taatoo irratti shubbisa irratti weellisaa irratti qoqqoodee akka isaan hojiitti seenan godhuu namni danda'u dhaabbanni gochuu danda'utu jiraate. Instituutiin Artii Oromiyaa jira, Adaamaa jira, Bishooftus jira. Instituutii Artii Oromiyaa keessatti ijoolleen akkuma dandeettii isaaniitiin carraaqanii carraa barnootaa argatanii immoo baratu. Sunis baay'ee bareeda. Sanaan kanaaf immoo carraa sana argachuu dhabanii immoo ijoolleen dandeettii gurguddaa qaban diida kana keessa yaa'ulan jiru. Isaaniin gara isteejiitti fidnee gara hojiitti fiduutu danda'ame gaariidhaan jedha. Hayi galatoon gamanumaayyuu aartiin kan baratamee hojjetamu utuu hin taane hojjetamaa baratamu akkasii. Garuu barnoonni aartiidhaaf utubaadha dagaleedha hin jabeessa muuxannoowwan horaa fi hirmaattota aartii sana. Malee aartiin barumsaan qofa dhufa jedhanii yaaduunis bu'a qabeessa hin godhu. Kanaaf warreen instituushinii aartii Oromoo lafa garaagaraatti haala garaagaraa keessa teessanii ilmaan Oromoo gama aartiitiin leenjistanii barsiistanii irratti hojjechuudhaan daa'imman kana beeksisuu fi waltajjiiwwan qopheessitanii gama isaanittiin taatoos ta'u iskiriiptarii daayirekteeras ta'u ediitar gabba'anii hojii uummata kana keessa jiru mul'isanii addunyaatti dorgomsiisuu danda'an irratti hojjechuunis waan gaariidha jennee isinii fakkii gamanuma. Abboomaan egaa aartii qofa irratti hin dhaabanne hundeessaa miidiyaa Matakkal Entertainmentiiti. Dabalata. Hundeessaa fi ka'umsa yaada bu'uuraa lootii maaltii miidiyaati. Mee Matakkal Entertainment akkamiin eegalame? Sadarkaa akkamiirra jira? Lootiinoo walumaa galatti lamaan isaanii walammachiisneetu deemne irra gaariidha dee yaada waan ta'eef. Haa ta'u gaaffii bareedduudha kunis. Matakkal Entertainment
YouTube chaanalii keenya YouTube chaanalii keessanilleedha. Kan Oromoo maraati. Kan Oromooti. Matakkal Entertainment gaafa hundeeffamu sadarkaa yaadaatti gaafa dhufu kophaa mokoon gattaa'ee yaade addunyaa teekinooloojiin itti jirtu kana maaf ittiin hirmaannu yookiin anoo maafin irratti hirmaadhe waan hin danda'u maafin hojjedhu jedhee gaafa yaadu yuutuubii kana saaquudha ture karoorri kun jalqaba. Yuutuubiin kunis maqaa moggaasa akkamii haa ta'u yookiin maqaan maal haa moggaasu jedhee inni yaade warra Matakkal Entertainment jedhee moggaase gaafa dura. Warra Matakkal Entertainment jedhee gaafa gara odeessitti yookiin pabliik godhee feesbuukii irra sooshaal miidiyaa irra itti maxxansu namoonni yaada akka itti kennaniif jedhee gaafa maxxansu warra Matakkal jechuurra Matakkal Entertainment qofa yoo ta'e gaariidha yaada jedhu irra caalaan hin argadhe. Yaadota akkasii naa dhufee jiru namoonni yaada akkasii naa kennan. Warri kan jettu kun waa ispeesifiin dhiphisti waan ta'eef kooppii keessa jalaa dhiphisa waan ta'eef Matakkal Entertainment yoo jette maqaa bareedaadha biraandii gaariidha yaada jedhu hin argadhe achumaan Matakkal Entertainmentitti sirreessine asxaa loogoo waan akkas akkasiitti tottolchee Matakkal Entertainmentii saaqee jechuudha. Achumaan waan baay'eedha kan karoorfamedha akka karooraatti kan itti hojjetamuu barbaadame. Diraamaa gaggabaabaa kana shoortii muuvii kan jennu kana koomeedii yookiin baacoo kana fa'a. Diraamootuma dhedheeraayyuu irratti hojjechuudha kan karoorse. Sun egaa hanga danda'ames irratti hojjetama irratti yaalaama jirra. Hanqina akkuma tu beektu hanqina meeshaa yookiin maateriyaalii kan hanqinni sun waan jiruuf ammatti viidiyoo gaggabaabduu intarviiyuu gaaffii tokko tokko fa'aa irratti waraabne irratti maxxansineerra. Matakkal Entertainmentiin ammatti gara fuulduraatti garuu isin waliinis taane namoota tokko tokko wajjin wal dukaa taane waliin taane waan guddaa irratti hojjechuu ni dandeenya jedhee yaada. Asumaan namoonni hambaa shawuu daawwatanillee Matakkal Entertainment wal cinaa argachuu danda'u. Sarchi godhanii Matakkal Entertainment sabskiraayib gochuun maatii ta'uu danda'u. Hambaa shawuullee akkasumaan wal faana hojjechuu akka dandeenyu. Hambaa shawuuf Matakkal Entertainmentiin gara fuulduraallee wal dubbisaa waliin hojjechuu akka dandeenyu gamanumaan daawwattoonni akka hubataniin barbaada. Lootii maltiimiidiyaa amma lootii maltiimiidiyaan hojiiwwan akkamii hojjetame? Maltiimiidiyaa gaafa jennu lootiin hojiiwwan akkamii of harkaa qaba? Haga yoonaattu loogoowwan meeqa hojjeteera? Diizaayinoota meeqa dhiyeesseera? Akkam carraaqqiin yookaan immoo tattaaffiin isaa waan gaariitti jira. Uummata kan tajaajilu amma ta'e uummanni kun hagamitti fayyadamaa jira? Waan gaariitti jira dhugaa dubbachuufi lootii maltiimiidiyaan kan inni karoorfate wantoota advertaayizingii yookiin beeksisa piroomooshinii garaagaraa hojjechuudha. Giraafiksii hojii giraafiksii loogoo fi asxaa kana hojjechuudha. Darbee viidiyoo Matakkal Entertainmentiitti hojjetamus finne lootii maltiimiidiyaa irratti beeksisuudha. Yoo rabbi nu gargaare laayisensii taane laayisensii itti bahee lootii maltiimiidiyaan hojii baay'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Amma yoona kanaatti asxaa hedduu hojjeteera. Loogoo kan Matakkal Entertainment irraa kaasee lootii mata hojjeta. Lootii maltiimiidiyaan loogoo kan yuutuubii garaagaraa namoota garaagaraaf hojjeteera. Gara fuulduraatti isin arguu dandeessu. Miidiyaalee yuutuubii irra caalaa yuutuubiidhaaf kan asxaa hojjennu dhaabbata gorsaa seeraa konsultaansii kan jennu kan warra dhaabbata gorsa isaaniif loogoo hojjeteera. yuutuubii kan garee karaa amantaatiin jiran World Pass Ministry yookiin kan amantaa kan YouTube chaanalii kan ta'e jechuudha. Isaaniif hojjeteera. Gara fuulduraatti immoo hojii baay'eedha kan karoorfan. Hojiin fileerii, biroosheroota garaagaraa, baaneroota garaagaraa hojjechuudha kan karoorfate lootii maltiimiidiyaan jechuudha. Laayisensii hanga taanutti uummanni obsaan nu eegee hojii jiraannaan manatti dhufee ajajachuu danda'a yookiin bilbilaan ajajachuu danda'a. Karaa feesbuukiitiin lootii miidiyaa fuula jedhu qabna peejii. Hordoftoota 1,700 irra jiran gatti hordoftoota 1,700 kan qabu lootii miidiyaan sooshaal miidiyaa keessaa feesbuuk irra jira jechuudha. Kana bira darbee isaan kanatti kan hojjetu lootiin. Hay guddaa galatu. Hayyee. Gamanumaan daawwattootaa fi jaallattoota hambaa shuu. Dhimma Matakkal Entertainmentii fi lootii miidiyaa ilaalchisee sanduuqa ibsaa yookaan immoo description box kan jennu keessatti lootii maltiimiidiyaa fi kan Matakkal Entertainment geessituu yookaan immoo ergituu liinkii isaanii keessa waan isinii keenyuuf gamanumaan hambaa show jala description box keessa seentanii argachuu dandeessu. Kottaa ittiin tajaajilamaa lootii maltiimiidiyaa
Matakkal entertainment bifa bareeduun loogoo, asxaa, introowwan dhaabbattoota garaa garaaf kan qopheessu waan ta'eef itti fayyadamaa keenyumatu keenyaa isiniin jenna. Abboomaa Aagaa Dabaloo Matakkalitti dhalate. Fiilmii afaan Amaaraatiin hojii isaa tokko hidhee saaqe. Itti fufe. Tiyaatiroota Oromoo kanneen akka Gola Maraattotaa, Utuu fi Eenyummee dabalate irratti dandeettii isaa dinqii ta'e argisiiseera. Ammas hojiiwwan akkamii of harkaa qaba? Maaliin hawaasni isa eegaa jennee gaafa yaadnu mee abboomaa dargaggoo lafaa dhufaa aartii Oromoo keessatti qooda isaa ba'achaa jiru kana irraatii bor karoorri gara fuula dura inni qabu Oromoon kan isarraa eegu mee maali? Ayyeega ulfaadhu gaaffii kana gaafachuu keef baay'ee ulfaadhu galatoomis hin jedha. Ani uummanni maal narraa eegu kan jedhu uummanni Oromoo waan baay'ee qaba erga jenne. Aartiin Oromoos tuqameen dhumne erga jenne gara aartiitti hin jira erga hin jiraadhe immoo aartiitti hin jira erga ta'e waan baay'ee eeguu qaba uummanni Oromoo narraa. Isaan kana keessaas yoo rabbi jedhe karaa sagaleetiin uummata kanaan wal baruun koo nafu sana bira darbee taatoo diraamaa yookiin fiilmii taatummaadhaanis uummanni kanas narraa eeguu qaba. Sana bira darbees qajeelchummaa yookiin daayirektiingii isaan kun fedhii kooti. Qajeelchummaa ogummaadhas fedhiidhas hojiidha hojjechuus hin qaba waan ta'eef. Taatummaadhaa sagaleedhaa sirbaan darbee taatummaa diraamaa fiilmii yookiin qajeelchummaadhaan uummanni kana narraa eeguun jedha. Sana bira darbee immoo gulaala suur sagalee yookiin ediitingii ittiin jiras waan ta'eef sanas nan hojjedhaa. Uummanni koo warra nama kaase keessaa tokkoon anis uummata koo wal baruun koo nafu jechuudha. Kana wanta nama qabadhee jiru yoo jiraate Matakkal Entertainment irratti hojiiwwan garaagaraa karoorseera. Muuvii gaggabaabaa diraamaa gaggabaabaa kana ni hojjenna. Rabbi nu gargaare ammatti hojiitti galuuf jechaa jirra. Ni hojjenna jedheetiin abdii qaba. Sana bira darbee koomediiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsineerra. Namoonni hojii qaban yookiin ani hojii kanaan harkaa qaba. Si wajjin hojjechuun nan barbaada. Namni jedhu yoo dhufe iskiriiptii haa ta'u, dandeettii taatummaa haa qabaatu, dandeettummaa gulaaltummaa haa qabaatu, dandeettummaa qindeessuu yookaan immoo daayirekteerummaa haa ta'u. Kana namni qabu namni kamiyyuu dhufe waliin hojjechuudhaaf ani qophiidha. Balballi bana. Uummata koo wajjin waan gaarii nan hojjedhee yaada gara fuulduraattis hojii ani oopiniidha kan hojjedhu. Ani dhugaa dubbachuu fi karaa qulqulluurraati kan ani waa hojjedhu. Waa itti argachuuf yookiin yoo hin taane dandeettii si keessa jiru baastee mul'isuu si gammachiisa waan ta'eef sanatti hin jira jechuudha. Uummanni koo kana keessaa waan tokkoon uummata koo wal baruun koo nafu jedheen abdii guddaa qabaa jechuudha. Ayyi daawwattoota hambaashuu kana qofaa miti. Nuti illee gama hambaashuu Matakkal Entertainmentiif lootii miidiyaa waliin ta'uun hojjechuutti akka jirru gamanumaan isiniif ibsina. Dargaggoonni kanneen miidiyaa of harkaa qabdan kanneen immoo dandeettii fi iskiriiptii taatummaa daayirektiingii fi ediitar ogummaa gama kamiinuu kan qabdan garuu ogummaa keessanitti baastanii hojjechuuf haalonni yeroo daangaa kan isinitti fakkaate kamiyyuu daangaa tokko malee yuutuubii wanti sabskiraayib gochuudhaan laayik sheer gochuudhaan gama sanduuqa yaadaa yookaan immoo koomentii keessatti yaada qabdannuuf barreessuuti. Ni dubbisuu dandeessu. Abboomaa Aagaa Dabaloo dhumarratti waan dhaammatu yookaan immoo haala adeemsa isaa keessatti bu'aa bayii dabarseerraa muuxannoo qabu. Maal nuuf qooda? Tole egaa ani muuxannoon daawwattoota kanaaf qooduu barbaadu inni guddaan namni kamiyyuu fedhii isaa yoo hordofe waan si keessa jiru gaafa hordoftu bu'aa bayii kamiyyuu darbuu ni dandeessa. Chaalenjii si mudatu hundayyuu xiyyeeffannoon kee fedhii kee irra waan ta'eef xiyyeeffannoo ati itti gootee deemtu fedhii kee irratti waan ta'eef chaalenjii kamiyyuu caccabsitee ni dabarta. Bu'aa bayiin hedduun darbeera. Chaalenjiin baay'een mudannoon baay'een darbaniiru. Egaa hanga hojii mootummaa dhiiftee
hojiitti hin jiraattu buddeena kee dhiiftee sababoota garaagaraatiin dhiiftee gara biraatti deemuuf gaafa murteessitu waan tokko abdii godhattee miti. Kaayyoo mul'ina qabdu tokkotu fuuldura jira waan ta'eef isuma keessatti of ilaalaa gara fuulduraatti dabarta. Ani gaafa naannoo Amaaraarraa hojii gadhiisee gara magaalaa Finfinneetti as dhufu waan tokko fuulduraa qabaadhe yookiin waan asii abdiinatti horu jiraate sun ta'e haa ta'u Oromiyaa keessa deemee hojii kamiyyuu hojjedhe humna hin qabuun hojii kamiyyuu hojjedhe jiraachuu nan danda'a jedheetiin murtoo akkasiitiin kanan hojii gadhiisee hojii mootummaa gadhiisee bahee jechuudha. Dhufnee as magaalaa Finfinnee keessatti waan baay'ee dabarsineerra wanti baay'een darbeera. Chaalenjiin sun ammas ittuma jirra fuulduratti dhibaama jirta. Walumaa dura dhiibda chaalenjii sitti dhufu kanaafu isuma keessa taanee garuu kaayyoo keenya milkeessuu fedhii keenyarraa duubatti jechuun sirrii mitiin jedha. Chaalenjiin kamiyyuu si haa mudatu mudannoo kamiyyuu hanga fedhaa ulfaatu gara kaayyoo keetitti itti dhiyaachaa deemudha. Fedhii si keessa jiru sana guddifachaa ma deemudha. Haala jiru kee taate dargaggoonnis waan baay'ee isaan mudachuu danda'a. Hojii dhabuu dandeessa, rakkachuu dandeessa. Garuu fedhii si keessa jiru hordofuu caalaa wanti si gammachiisu hin jiru. Waan si keessa jiru tokko hojjechuu caalaa wanti si gammachiisu hin jiru. Haala kam keessayyuu taate jechuudha. Kanaafuu karaa qulqulluu ta'een karaa waan kamirraayyuu bilisa ta'een fedhii si keessa jiru gara fuulduraatti deemsisuu qabuun jedha. Daawwattoonni keenyas namoonni muuxannoo kanarraa qooddachuu barbaadanis namoonni dhaggeeffatan hundiyyuu fedhii isaanii karaa qulqullaa'aa ta'een gara fuulduraatti deemuu qabuun jedha dhaamsi koo gabaabumatti. Kana dhaloota kanaaf waa dhaamuu barbaada. Dhaloota miidiyaarra oollu kanaaf sooshaal miidiyaa fayyadamnu kanaaf jechuudha. Sooshaal miidiyaa keessaa yuutuubiin isa tokko. Yuutuubiin immoo sabskiraayib godhaa gaafa jedhan namoonni sabskiraayib godhi yuutuubii koo sabskiraayib godhi gaafa naan jedhanii waan irraa irratti hin qabu. Inni guddaan an jalqabu wanta an gochuu qabu imeelii qabaachuu qabu. Imeelii banachuu qabu. Imeelii qabaannaan yuutuubii afaan Oromootiin baname kamiyyuu diimattee gaafa isheen deessuun jaalladha. Sabskiraayib godhee gurraachessee bira darba dhugaa dubbachuu. Sabskiraayib gochuun anarraa waan hir'isuu hin qabu jechuudha. Saantii man ittiin feesbuukii daataa man paakeejii man ittiin feesbuukii fayyadamu sanaan sabskiraayib godhee ba'a malee sabskiraayibiidhaaf ani baasii biraa waan hin baasu hin qabu jechuudha. Kanaaf dhaloonni kana daawwatan dhaloonni teekinooloojii keessa jirra sooshaal miidiyaa keessa oollu kun miidiyaalee yookiin yuutuub chaanaalii maqaa Oromootiin banamanii hojiitti jiran hundayyuu sabskiraayib gochuun waan natti ulfaatu miti. Utuu danda'a. Yoo jaallatan. Yoo dhaga'u ta'e namni kana dhaga'u hundiyyuu sabskiraayib gochuun yuutuubii chaanaalii afaan Oromootiin banaman jajjabeeffachuu hordofuu fi sheer koomentii yaadallee irratti kennu hanqinni keessan kana sirreessaa kun gaariidha jedhanii yaadatti kennuun baay'ee hojii waan agas mara ulfaatu miti hin jedha. Sabskiraayib godhaa, koomentii godhaa, sheer godhaa. Namoota galateeffattu yoo qabaatte. Namni ani galateeffadhu dhugaa dubbachuu maqaa kaasee illee fixu dhugaa dubbachuu namoota hiriyyummaadhaan waliin jiraanne namoonni hiriyyoota baay'ee iddoo garaagaraatti horadhee yuunivarsiitiittis haa ta'u lafa hojiitti haa ta'u akkaataa jireenyaa keessatti haa ta'u namoonni ani wal bare hiriyyoonni koo hundiyyuu galata guddaa na biraa qabu as ga'uu kooti dhugaa dubbachuu. Ispeeshaalii gara aartiitiin garuu namoonni baay'een galata guddaa na biraa qabu. Maqaa kaasee fixuu hin danda'u. Maaliif jennaan gaafan qubee afaan Oromootiin hin baratiin yaalii kana taasisu namoonni wantoonni mooraalii keetti bu'an jiraachuu malu. Waa gaafa barreessitee dogoggortu mooraaliin kee bu'uu danda'a. Garuu namoonni yeroo sanatti na cinaa dhaabbatanii ati afaan Oromootiin hin baratiin hanga kana gochuun ati qubee afaan Oromootiin kana otoo hin baratiin kana gochuun kee kana yaaluun kee jedhanii mooraalii naa taa'aa turan baay'eedha hedduu. Namoonni hin daganne ijoolleen hin daganne yuunivarsiitiitti jiru. Amma qubee afaan Oromoo kana dubbisee barreessee dubbisuu akka hin danda'u kan na gargaaran ijoolleen hedduu jira. Isaan keessaa milkeessaa kaasuun barbaada dhugaa dubbachuuf. Milkeessaan qubee afaan Oromoo irratti ana wajjin baay'ee dadhabeera. Beekumaa jaallataan fa'a. Ijoollee baay'ee jira. Mucaa Arsii jira. Bayyanaan baay'een galateeffadha. Ijoollee gara Mattuu ayyaanaa fa'a ayyaana barkeessaa fa'a baay'een galateeffadha. Magarsaa waraabessi. Ijoollee hiriyyoo tokko maqaa kaasee fixuu hin danda'u dhugaa dubbachuu fi warreen maqaa isaanii hin tuqiin illee akkanatti hin qabamne nama adda addaa hundi isaanii tattaaffii guddaa taasisaniiti kan bakka kanaan naga'an jechuudha. Ammatti immoo aartii adii keessatti hirmaachuuf amma tattaaffii gochaa jiru kanallee amma keessatti hirmaachaa jiru kanallee namoonni dudduuba dhaabbatanii jabaadha.
jabaadhu. Hojii guddaa hojjechuu dandeessaa. Dandeettii guddaa si keessa jira jedhanii na kakaasan namoonni baay'een galata guddaa na biraa qabu. Gara fuulduraattis carraa biraatiinis wal argine wal galateeffachuun ni danda'ama dhugaa dubbachuu fi atis namoota kana kan galateeffadhuuf carraa naa kennuu keetiif baay'ee galatoomin siin jedha Ambaashoo dhugaa. Ambaashoo guddaa galateeffachuun barbaada maaliif ani amma dura afgaaffii hin taasisne interviiyuun godheen qabu yeroo jalqabaatiif Ambaashoo irratti dhufee si wajjin marii bal'aa akkasii taasisu kootti guddaan gammada guddaa galatoomin siin jechuu barbaada siinillee. Abbooma yeroo isaa qaalii aarsaa godhee akkasitti istiidiyoo keenyatti dhufeen waliin dabarsuu isaatti guddaa galateeffanna. Kana qofa utuu hin taane dargaggoonni kanneen akka abboomaa fi isa duuba jiran hundumtu miidiyaarraa fagoo kanneen jiran gama miidiyaatti dhufuudhaan hojii hojjechuu qabaniif caalaatti akka isaan onnataniif Ambaashoo har'as Booris gatii kamiyyuu baasee itti fufee hojjeta. Ambaashoo miidiyaa hunda galeessaa fi sagalee dhalootaati. Kun qophiin irratti argamnu kan har'aa immoo sagalee birmadummaati. Nagaa ta'a qophiiwwan birootiin walitti deebina. An hiikaa nagishoo Oromticha.